laakiin inni kun nama jaartii fuudhee qabu intala Museen irraa dhabinni kadhalaa naggataa ooluuf waan intalti gartee Museen qabdu intalti taansanis nama qabdi jeeti kaniifin gartee ani biyyoota na gorseef waan biraatiif miti haasidummaa biraatiif miti obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ashama harka fuune hordoftootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Tube jirra jirtu uummata keenya qaalee fi gaggaarii salaamtaan tiyyatan onirraa bukaatee qilleensarraan bakka isin jirattanitti nagaan isin bira haa geessisu akkam isin nagaan faqqabdanii fayyaa qabdu jirtu. Nageenyi rabbii gaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo bakka isin jirtanitti isin bira haa jiraatu. Warreettan gartee amantii kiristaanaa amantii waaqeffataa taatan akkam isin nagaan qabduun isin jaga hordoftoota keenya. Akkuma kana dura viidiyoo qabadhee isinii dhiyaanetti har'aan tanas viidiyoo naafi sabboontuun teenya asitti argamna gaa ijoollee biyya tiyyaatii intala Oromoo ijoollee biyyaati jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasitti gaa faayolleen har'aan tana kun ofaati immaanilleen nu biran jirtu bootaan faayoo kun obbanaadha aaneen jaalala. Akkuma gaa tana dura daawwattanii gartanitti aaneen intala fudhatee kuteeni asitti gaa mashakkaan hedduun takka taate obboleeyyan kiyya faayoo irratti milyoon maqaa hedduu takka na balleessitaan ijoollee biyya tiyyaa abbaan siinatti himee kana hundaa gaa ani karaa seeraatti naa fuudhu jee torban takka guutuu bira taa'etti achi karaa seeraatti naa si fuudhu abbaa keetirratti illee dawwaleetti himnaa je'ini ani saniicha mashaakila karaa rabbiitiin jechuudha karaa shari'aa aadaa fi safuu qabna nuti si fuudhuu qaba je'ini anilleen hedduu takkaan ani jaallaa tana duraa wal lola qabna. Arraan tanas wal dhabbiin hedduu takka waan ta'ee jiruuf gaa obboleeyyan kiyya miyyoo fudhatanii akkasitti fudhatee aaneen jaalala hedduu takka deemee garuu mana kiyyatti aaneen dhufee hedduu takka gaa dubbii godhee mee jidduudhaan gara sabboontuutuun isin dabarsaa salaamtaa isin jettee waan takka waa'ee faayorraa haa isinii dubbattu gara siitiin isin dabarsaa nu faana turaan isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Gadaa YouTube nageenyi rabbii ol ta'e isin irratti haa jiraatan isin ja'a. Takkanaati obboleeyyan kiyyaa asitti gargara kana maali edaan tana mucoo asitti faayoon dhugaadha warra biyya takkaati maaliif nutillee akkuma obboleeyyi teenyaatti ilaalleetuma asii yaamna bira finne isiillee maaliif bakka duraan jibsan taa'uu waan hamila hin qabnumaaf itti toluu ideetuma as rakaa dhuftee amma eega dhuftee asitti mucaa kanallee dhiisii jenneen ni diddee baqa akkuma isin agartan sanitti bas hedduu mashaakilli tokko ka'ee jira akkasitti jechuun mucaan kun xiqqashoo asitti rabshaa hin taane uumee aanee jaalala mucoo tanallee nu harkaa baafatee deemmateeni sanumaafuu nutis ilmoo ifitu dhugaadha jaalannaan beekamaa sabboontu teenya dorqun hin jirtu dhugaadha jenneetuma ofirraa dhiifne anillee gadaa irraa dhaabbadhu baqa khalaasii dhiisii jeeni irraa wal dhorkine akkasitti isiillee diddee honoonu jala bas baafattee jechuudha akkuma agartan kanatti asumaanuu mee karaa gadaatiin isin dabarsaa. Akkasi gaa obboleeyyan kiyya obboleetiin tiyya sabboontuulleen kunoo waan takka irraa gaa isinii dubbattee jirti waa'ee faayootirraa faayoon immoo ani wantini fi nisita namadii dhaabbadee dhugaadha dhufte nagahuu bira jirti duraaniin asin na bira dhufte eega dhufte hoo maaliif gartee dhufte hayyee duraanis karaa seeraatiin akkaatiin tun gartee kannamtu na bira dhufee karaa kabajaatiin akka gartee gurbaan kun si fuudhu haadhaaf abbaa keetii dawwallee si fuudha aadaa fi safuu shari'aa qabna nutiin kuni amantaa islaamaatti qabna jeenitiin isii itti hime jechuudha. Miyyoon waan tuqee gaa'eetii waa siiriitti godhate torban takka tana duraa gartee isaa wajjin achi mana isaa jiran naan jette hayyee namni kun gartee akka takka wajjin jiraatu beekin namaa kun shayxaana nama kana walitti kaasa hanga akkaataa isaaniitis hin beeyne torban takka guutuun isa bira jiraadhee jetti akkasitti immoo akka nama gartee wal fuudhutti as dhufee mijoolleen kaninan itti hime inni gartee akka hin fuunellee godhuus ani barbaadullee waa hin qabu hinaaffaa hin qabu hinaaffaa fi miti laakiin inni kun nama jaartii fuudhee qabu intala Museen irraa maan dhabinni kadhalaa naggataa ooluuf waan intalti gartee Museen qabdu intalti taansanis nama qabdi jeeti kaniifin gartee ani mijoota na gorseef waan biraatiif miti haasidummaa biraatiif miti obboleeyyan kiyya bultii namaa diigaa gadaan akka ani jaalala fuudhuu hin barbaadu hayatta yoo jiraatan fuudha isaanii hin fedhan mijoota yeroo jalqabaatiif namni fuudhi jeen gadaatu laakiin immoo har'aan tana Museenan ala jirti silaa karaa
nagaatiin jechuudha osoo isaa fi Museen illee karaa jaalalaatiin wajjin gammachuudhaan akkasitti wal mariidhaan wanni takka yoo taate bareedaadha namni aluma bahee akkanumatti dhala akkanumatti naquun kun osoo nan kuban qabne hamiyoon tun isa bira buute garagarraa buuse gaarii miti kan kun akka ilma namatti illee akka rabbitti illee waan gaarii miti waan ta'eef ankan maatu na lolchiisee arra lolilleedha gaa obboleeyyan kiyya aanan jaalalaa immoo mana kiyyatti hedduu takka dhufee sababa kanaatiif jechuudha gadaan bultii kiyya diigajee mana dhufee jechuudha obboleeyyan kiyya dhahuu barbaade anuma dhahuu akkuma nama dhahee an garuu sareen qe'ee fi nama nyaatti jechuudha takka jira an qe'eetii jetti aanee jaalalaa mashaqqa raabshaa danda'u waa sodaa biraa qabaannu sodaa qabaanneeti miti nuti ilma namaa hin sodaannu rabbi qofa kan sodaannu kabajumaa fi kabajaa wajjin qorii takka nyaanne sanumaatutu irraa naqabe gaa sabboontu teenyaatillee gartee jirta gurbaan hedduu akkanatti illee jarjaree beekan nama kanatti illee haasaa gartee aaree haasa'u fira lolu malee harkaa nama kanaan hedduu namatti hin bu'u aaneen harkaan kanatti bulle ta'e animaatu gartee jaalala shijjee malee isaaf mijoollee eeganne dhufe beeki jala gasii ta'e intalti dhalaan silattuu dhalaa jecha wani lolan umaa jirtu ana obboleettiiti agartee yoo dhuftee as dhaabbattee tokko hajaala taate hojii malee narraa jala wantumaan harkatti naqa taa'i neerumini wanni kana jiru hin jiru karaa seeraatiin. Asumaan baramaan tanaa nama tokko tokko ni beekta akka waan gartee atiin muciyyoo tanaa amma aanumaan mataan isaatu akka muciyyoo tanaa ati jaalattu tokko akkas si fakkeessu dhatti boodarratti si fakkeessu jira na fakkaata. Sanumaafuu ani gama kiyyaan isaan kana duraan ijoollee lamaan tanaa aanee fi gadaa namni isaanirra wal jaalatu illee ni jiru nuti akka quba qabnutti illee sababni itti jibbantii isaan gidduu dhufte sababa mucaa kanaati. Sanumaafuu ammallee mucayyoon deemtee jirti baafattee jala. Sanumaafuu ani gama kiyyaan wanni ni dhaammadhu isaan maaliif dhalaa jecha namni wal baduun dhiirti gaarii miti. Sanumaafuu saayibummaa isaanii ta duraanitti illee rabbii haa deebisuu fi akkuma duraanii rabbi waliin haa jiraachisu waliin ijoo maaliif amma aaneenis intalti jaartiin inni qabu intala ganda khiyyaatii wanjuu haasu jira. Sanumaafuu eeganni akkana hafadhu taate anillee isii tana bultii isaatiin diigaa wanjuu shartiidha jarrii jechuudha. Danda'u bultii diitii qabatan. Sanumaafuu ani gama khiyyaan nagee rabbi isaan jiru taabuusuu tayyattuun qabaa asumaanuu. Beeki alamaan tana dhuga bultii tijarratti fayyadu kana khayyaa ijoollee biyya isaa taatullee an biyyummaan deemin anja awwaan biyyummaadhaan deemuudha hin qabu biyyummaa fi miti kan hin gartee ani gandummaas nama oofu miti baay'een ilma Oromooti an akka Oromootiin gartee ilma namaa kana gartee masalaa yaadaaf malee hamtuu gartee namatti gandummaan deemee maal shanyu gosummaa fi kun nabila hin jiru nama gosummaan deemu miti. Ani ilma Oromooti gartee dhiiga Oromooti jechuudha obboleeyyan kiyya kana beekuus rabbii tokkicha waan ta'eef laakiin immoo haqa rabbirraa gartee hin deebi'u arraa barulleedha wanni biraa gartee isallee naasidummaa biraatti illee ittiin qabu bultii tiyya na diige gadaan bultii isaa yoomiin diigan bultii fi diiguu jira gurbaanii akkamiin namni jaartii osoo qabu ilma osoo irraa qabu sana labbaasee yeroo jalqabaatiif ilma irra darbiteetiif isin firra biraa deemte eegana sanumaa dhufteeti isaa mana hin jirre. Muuzee fi Museenaan dhaqanii jaartii inni faayota mana tuman. Sababa saniitiin maan kana hagadaa bira dheeyitee miyyoon achi an dhaqee inni mana hin jiru. Tuma miyyoo kan quba qabdatillee gartee isii tana akka isii dhukkubsatan gartee gadaa sanis amma beeke waluma dhabanii amma biraa deemte amma isiin niin beeka. Achi na bira dhufte nagishaa biraa na bira dhufte maan tana gadaa bira dhufte as na bira jetti. As dhufte hayyee viidiyoo akkana hogganan gorseesi. Gorsa naafurachuu diddeeti haatee kun na khilaafte arraa burullee gartee asiniin fooqe tanaan gabbu'eef darbeef ajjiisaa yooniif gartee aaneen adda bahuu aaneen dhabuu haa ta'u taate asiniin darbeef ajjeesetti mire eegaa achiin dhufte deebite gurbaan dhufe amma kanarratti isii as jirtu gurbaan dhufnaan beeku jalatti garsisuu eegalte. Dhugaadhaan illee bargoonni irraa dhaabbadhu wanni siin jifamu bakka kanatti illee. Irraa dhaabbadhu haara dhaabbannu siin jee mucayyoon tun ammaan tana yookaan if saqqaltee yookaan asirraa if dabbitee bakki jiru tun mana keetii kaanillee keessummaa haa ta'ullee atillee mana keessa daftee yookaan if darbitee midhaan tola siin midhamtu taate
maaliif waan biraa takka ilaalchi biraa tokko illee ni jira. Sanumaaf wanni irraa dhaabbata sinjee barbaada. Hayyaa sanumaa fi anillee beekee dubbii lallaafiftee bakka sanatti illee ettee na homachuu hin ooltu. Maaliif yoonii fi akka malee taatee wanni tun dhalaadha. Xiqqaa rakkoon dhufuu hin ooltu jechuufi irraa haa dhaabbannu ni jeebsanii fi dhugaa dhagaa obboleessi teenya irraa dhaabbachuullee ani beek irraa dhaabbadhe maanta isa kana irraa dhaabbadhe nageen garummoo bultiiteetiin diigaa ijoollee gandummaan deemte an gandummaan waan deemu tasan qabu nama gosummaanis gandumaanis deemuu miti obboleeyyoon kiyya inni immoo bultiiteetiin sanatullee ni beena ji sanatullee nima beena akkati maal haasidummaa dila san akkati hin qabne namni beekan garuu maaliif namni wal arrabsu tokko waliin hin faarsu jette Oromoon. Akkana isaaniitu jira maaliif amma namni haguma wal jaalatu wal jibba. San akkasuma. Maaliif amma jibbannata isaanii deemu jira maaliif isaanii arrabni kana heddummachaa deemu jira malee akkati waan kana hin qabne ni beekname wal beekname. Sanumaafuu gaammaan tana inninis laalama bultii tiyya kai seeni taana naanii jaalala sabboon tosmaanis itti manamma. Inimaa tostaati reefu tara jaartii tengasin dhuftuu irratti walii kagarte hoggaasiin dhufteen waan kana beeku waan biraatiin deemu haasdummaaf deemu haasdummaa tana namni maan qabu haata lafa jalaatiin garte namni deemuun isaa'u haasdummaa qabdanaan jaa haatattuun immoo namantu jenna ifi haasdummaa qabaafu haasi danaan jaa hangadaan asumaan hordoftoota keenya kanama haastaduu miti kabultii namaa diiguu miti anarraa boru isinumatti hima laakiin immoo bultii aanee jaallaa ifiif diiguu jira ifiif akkam yoo keetan taate osoo jaartii qabu maal dhala tana dhaqee tanan fuudhe ji fuudhuma maal namni fuudhu maal yoo qooma lama beeku fuudhu yoo haa fuudhamu kun fuudhameetis hin fuudhamne fuudheetis hin fuudhu. Dhugaadha ni jirti waan kana afur fuudhuun tolos ni jirti numa jaanii garuu namni zamana duru wanni fuudhuuf haqa jaartummaa walqixxeessee deemuu ni danda'a. Deemuu danda'uu ni dhalaatana haqa isii danda'a. Zamana amma sahaboota namni gaafsan wanni fuudhaniif wanni 2 3 4 fuudhaniif san walqixxeessanii deemaniin hayyee ammaan tana walqixxeessuu hin danda'an. Hin danda'amtu. Garuu maal godhuu qabnaa nuti tahafteetiitu irra guddoo irraa qabachuu qabna nuti. Eenyuuf dantaadha wanni tun? Bultiin abbaaf dantaa. Sah walala. Akkasuma san. Sanumaafuu hadduu mara dhaabbannee itti eenyu jaan tana. Akkam jetta? Tanuma amma itti ilaaleetu masa haa fuudhu qabeeyyuu. Barisaaf yoommoo haasdummaa naqe. Ammoo amaanaa abbaan sirraa kaayesan dabarse. Akkasi. Sammiin dabarsa firraa dabarseeti. Amaanaa abbaan sirraa kaayee dabarsita. Dhugaadha. Akkasumatti atilleen akkuma beekatan ammallee cinaa dhaabbadoo sinjuu taate ni himtaaf yaada waan jiru takka takkatti abbaadhaaf ni himta waan akka rakkina kanaatitti sababa muciyyoo ta'e kanatti nu jidduu dhufee abbaadhaan ni jettaan. Akka ittiin hima san. Itti himta firraa buuftaa jechuudha xaabbileeyyummaa. Kalaas taate san akkasiin godhu sabbootu teenya san dhugaadha waan bareedatti ta'in atiis abbaas ittiin firraa beektiin akkana intaltee san akkana jee waa hundaa itti himee dubbisee firraa buusu san. Laakiin immoo aanin jallaa yoo bultii tiyya keessa kaseen taate anaaf isaa wal beeku wal faamnaa mi wal faamu laa asumaanis itti mana boodaa takka gadaatu waan bultii tiyya teetiin tuqa maaree jaami fedhu dawwalan gartee waan fidaa jiru. Jechuun dhiirumaa firraa dhorkata isaanii. San firraa dhorkata. Dhugaa dhiirumaa firraa dhorka garuu isiinis fakkeenyaaf jaartiin teessis loon hin taane loonuma namni bobbaasee galcha. Galcha kana bara. Loonuma namni bobbaasee galcha. Namummaa nama gara galchuutummaa nama diiguu maal isa. Kana bara. Nama bultii tiyya na diiga jaami. Meenuu kun ammaan tana dhalaan inni jalaa qabu tun ana akkamittiin gadaan dhalaan dhugaayyuus jaalatte ana akkamittiin itti gargaaruu danda'a. Akkuma ammaan tana yoo isa jaalatte amma kanatti buunee innillee hin dalagatuu jenneen haa. Hin dalagatuu jaartii isaatiif immoo isaatu bulfachuu hin danda'u ati lammata si bulchaa jenneen. Ittiin mee bara bulbaan duraan isa beeknaa isa. Nama bulfachuu danda'utu nama fuudhamu. Wayitumaan du'ettee mi. Egaa haaduutu qilii wajjin aseentu sannaafuu. Jaalala jechuun gammara argataa keenya akkana jechuudha. Akkam yoo ta'an jaalatte intaltiin yoo inni dhugaan kan bulfatu taate. Inni haa dhugaan bulfatu taate. Tateeti yoo lafii fi ganaa wajjin jiraatan yoo jaalatti hin jiraanne jechuudha. Naaf jaartii dhiiga. Hankana wajjin jiraannu. Hankana wajjin jiraatanii. Nama wajjin duuba. Nama jaalala walii qabuutu mana wajjin haree bultii wajjin haree gammachuu wajjin jiraatu. Akkana.
Jaartii takkaa tolitti harree beeku. Takkaatu walii hartaniin beektan akka quba qabnutti. Sababa gartee bultii isaa kana faana mashaakal qishoo oftee malee. Takkasiiti gaa atillee. Akkasi gaa hordoftoota keenya waa'ee gurbaa kanaa jechuudha. Asumarra goolamnaa finnee jirra ammaan tana aaneen jaalala bultii keessa abadan hin seenu. Anis bultii isaa keessa hin seenu. Sabboon teenya immoo kana karaa gabaabaa. Akkana karaa gabaabaa. Hin dhaqqabnummaa hin taataasan. Bultii ta'e asiin milyoon ijoollee ganda kiyyaati fuudheetiin deema inni barreeffamu wanni sila as taa'e akkamitti yaada akkana akkamiin yaada'u mana kiyya dhufe. Eegeenni tiyya akkana godhee mucaa kana namciyyuu kana garagalchee anillee muciyyoo teenya ni fuudhaa waan jiru qaba. Hin dandamu waan akkasii. Sanumaafuu inshaallah maaliif bakka jaalatti jirtu haatii fi abbaan addaan baasuu danda'u waan jaan takka jira. San akkasuma dhugaa baante walla. Sanumaafuu akkasii inshaallah ta'e annutillee dhibbatti amanna. Qaamanillee rabbuma tokkichaa. Dhugaadha. Akkasii teejituu seenuu hin danda'u. Tasaa akkuma miila keessaa fudhatetti keessaa dhaabbadhu. Keessaa dhaabbadhu jedhe tasaa immoo laakiin immoo uummiseenaa sanis mee bira rakkeetiin kun ammayyoolleen akkana bira dhuftes quba qabdee hedduu akkana irratti dawwaltee akkam mana kee dhuftee akkamitti maal irratti dhuftee achittiin dhufaa fi naan jettee akka dawwaltee beekee naannoo turte. Taa'umma seenaa tana waan jiruun qabata yaada asirratti waan si himu taa'umma seenaa tana irra dhaabbadhuun siin jaa. Ishiis moo? Taa'umma seenaa. Taa'umma seenaan isaa jaartuu mucaa kanaati misa? Taa'umma seenaan jaartisaati? Jaartisaati miti? Taa'umma seenaa tana laal isaatiitu natti jira. Akkamitti nutti jiran akka rabbiin dubbada malee. Akka jechuun isaa inni itti fakkeesse maaliif itti fakkaatee jirti. Maaliif? Bakka kana keessa seenaa dhugaa isiin qabdu. Hinaaffaan maaliif bakki hakkee aaree hun hinaaffaan bogguu jirtu. Namni ajjechaarraan fa'aa walga'uu mala oduu itti hin maaliif namni sabacaa nama ajjeessaa jechuun hoyyaa. Rakkinni kanaafaa yoo kadhatu taateefi maali akka biraan jiru jechuudha. Akka biraa laala akka itti hojii haasa'an ni jiru. Dhugaadha san akkasuma. Telefoona isii yoo akka baatu taate telefoona maal akka ministeeraatti ni himtaa fi waan takka waan jiru ni galchitaa fi maaliif atillee akka rabbiin si huba qabutti. Jaarsa kun nama kanaati jetteeni inseenii waa'ee bultii isii maaliif atillee bultii mataa irra jabaadhu maaliif. Banaan godhanii fi jetteeni ni himtaaf. Akkas. Banaa yoo harkate. Isii arga xareetuma ilmoo tanaa wajjin jiraachuudha. Akkasii badinni akkas barbaadu jira. Akkas barbaadu jira miti. Isii amma akka isiin bultii isii tana keessa deebitee mana kana keessa akka isiin jabaattu. Akkasiin barbaadu. Akkas goota malee ani filmaan tanaa bakka tanatti sanumaan sarraa eega. Bultii isaa waa'ee bultii isaa karaa biraatiin hin seenuuni isii fuudhee karaa akka mana deebisu akkasii mana deebisu sun godha. Akkasii telefoonuma hojjaa soittee jabaadhu bakka kana bultii teetti jabaachuu qabda akkana maaliif ilmoo qabdi dhugaadhaa bultii ta'e yeroo fakkaatti akkana godhuu qabda. Hayya taate gaa sabboon teenya kana karaa kanaatiin ni jabaadha. Hordoftoota keenya gaa akkasitti hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti nagaan nu turaan isiniin jaa baay baay nagaa.